Hubachiisa. Dubartoonni keessumaati marsaan laguu keessanii yookiin mallattoo akkasii yoo ofirratti argitanii atattamaanii marsaan laguu keessan jeeqamuu isaa agarsiisa waan ta'eef mana yaalaa dhufuu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een rakkina marsaa laguu akka qabdan dubartoonni baay'een kaan marsaan laguun koo dafee natti hin dhufu yeroo isaa eeggatee natti hin dhufu guyyaa dabarsa guyyaa dheeraa narra tura kalariin isaa jijjiirame akkanan ta'ee jedhanii namoonni hedduun gaaffii isaanii karaa keessaa nu gaafatan keessaa karaa sooshaal miidiyaatiin karaa feesbuukiinis karaa tiiktookiinis karaa inistaagiraamiitiin gaaffiiwwan nu gaafataman keessaa gaaffii ijoo akka ta'e yeroo yerootti ilaalaan ture jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dagaagus hin dagannee akkam jirtu fayyaa keessanii kun Dr. Naafii Argituudha. Kan isin teessan hordofaa jirtan immoo mana keessan teessanii bilbila keessan taabileetii yookiis immoo kompiitaraa fi tiivii keessan banattanii kan hordoftan jaallattanii hordoftan toora yuutuubii keessan Dr. Naafii Argituu ofishaalidha. Namoonni hedduun maamilatoodhaanii nu hordofaa turuun keessan beekamaadha. Egaa hamma sagantaan keenya dhimma fayyaa irratti dabarsinu jalqabee jira. Hanga xumura sagantaa keenya nu hordofaa namoota jaallattaniif immoo sheer godhaa isin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa irraa wanta irratti akkaasuu barbaanne keessattuu dubartoonni hedduun wanti kun dubartoota qofa miti kan laallatu ijoollee biraa qabaachuu dandeessu obbolaa qabaachuu dandeessu hiriyyaa qabaachuu dandeessu haadha manaa qabaachuu dandeessu kanaaf rakkoon kun nama baay'ee mudachuu danda'a waan ta'eef akkasiin gamanumaan of eeggannoo gootanii fi yaalii isaa maal akka ta'e isinitti mul'atu jechuudha. Egaa dhimma marsaa laguudhaan wal qabatee marsaan laguun tokko yoo maal ta'e qaba dhukkubbii marsaa laguu ta'uu danda'a marsaan laguu yeroo dheeressee dhufuu ta'uu danda'a guyyaa isaatu eegin dhufuu ta'uu danda'a sababii maayirraan kan ka'e rakkoon akkasii nama mudachuu danda'a akkasumas immoo manatti immoo maal gochuu qabdu kan jedhu wal ilaalla jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu marsaan laguu dubartiin tokko marsaa laguu giddu galeessaanii guyyaa 28 yookiin immoo guyyaa 21 hanga 35 gidduutti dhufa. Kana jechuun maal jechuudha? Normaalii ji'a tokko ta'u malee ji'a tokko guyyaa 7 dursee yookiin immoo guyyaa 28 irra guyyaa 7 dabarsee dhufuu danda'a jechuudha. Kun nama baay'eeratti namni baay'een guyyaa 28 qofaatti eega. Yeroo tokko guyyaa 28 dhufuu danda'a guyyaa tokko immoo guyyaa 24 dhufuu danda'a jechuudha. Kun normaalii jechuudha. Egaa marsaan laguus immoo yeroo dhufutti immoo akkuma beekamu marsaan laguugaa kan inni turu guyyaa tokko yookiin immoo guyyaa 2 hanga guyyaa 8ti. Guyyaa 8 ol turuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a sanitti dhufee kan guyyaa 2tti ofirraa dhiqatan yookiin immoo irraa badu jiraachuu danda'a. Kan guyyaa 3tti yookiin immoo guyyaa 4tti irraa badu jiraachuu danda'a. Garuu hanga guyyaa 8tti kan badu jechuudha. Inni kan biraan immoo bifa isaa yoo ilaalle bifa isaa baay'een keessan beektu bifti isaa diimaa gurraacha diimaa qulqulluu diimaa xaliila osoo hin taane diimaa gurraacha wal makatee jechuudha bifti isaa jechuudha. Dhiigni kun immoo dhiiga hin kan tarre yeroo baay'ee dhiiga hin kan tarree fi diimaa gurraacha kan ta'edha kan namarraati ba'u yoo kan tarre rakkoo qaba waan ta'eef jechuudha. Egaa sababa garaagaraarraan kan ka'e dubartoonni tokkoffaa marsaan laguu isaanii kan dafanii argina jiraachuu danda'u. Kan immoo ji'a 2 waggaa waggaan ji'a 3 ji'a 8 kan itti dhufu jiraachuu danda'a. Kan baay'ee irraa dhangala'u jiraachuu danda'a. Baay'ee dhangala'aa kan jennu yoo maal ta'e kan jedhu ilaalla jechuudha. Kan irraa dhangala'u jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo marsaan laguu isaaniitti dhufu immoo dhiibbaa garaagaraa amma dhukkubbii yeroo marsaan laguutii fi akkasumas immoo jijjiiramoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Bal'inaan kaafna. Amma garuu inni sirrii maalidha? Yoo rakkoo akkamii qabaattan mana yaalaa dhufuu qabdu kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa wantoonni marsaan laguu jeeqan wantoota baay'eedha. Wantoota hedduu jeequu danda'a. Keessattuu dhiphinni sammuu keenyaaf hojiitti biizii taatu yoo ta'e hin cannaqamtu yoo ta'e hin dhiphattu yoo ta'e keessattuu ijoolleen keenya biyya ormaa jirtanii marsaan laguu keessan baay'ee jeeqamaadha. Maaliif hirba dhabuun jira maatii yaaduun jira hiriyyaa qabaattan jaarralee keessan yaaduun jira jaarsa keessan yaaduun jira ijoollee keessan illee yaaduun jira hirba dhabuun kun kunniin dhiphinni sammuu rakkoo akkasii namatti fiduu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo eksarsaayisiin garmalee fakkeenyaaf atileetonni ta'uu danda'a kanneen ispoortii cimaa hojjetan kanneen immoo ulfaatina qaama keessan hir'isuuf jettanii nyaata fa'aa kan of dhiisan jiru yookiin immoo kan immoo sochii qaama garmalee hojjetanii jiru. Kunis immoo marsaan laguu irratti dhiibbaa geessuu danda'a. Marsaan laguu akka inni dafee dhumne gochuu danda'a. Rakkoo akkasii nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan egaa rakkoowwan caasaa fakkeenyaaf keessoo gadameessaa keessa rakkoo yoo jiraate fakkeenyaaf amma xiin gadameessaa yoo jiraate rakkinni hormoonii yoo jiraate hormooniiwwan garaagaraa kanneen marsaan laguu reguleet godhan jiru. Rakkinni hormooniis rakkoo kanaatiif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan egaa wantoota baay'eedha kan qofaa osoo hin taane rakkoowwan garaagaraa wajjin kan wal qabatu ulfillee yaa ulfi beekama ulfi yeroo jiraatutti marsaan laguu akka inni hafu gochuu danda'a. Qorichoota fakkeenyaaf malatti sadoomsaa ta'an kanneen kiniiniis ta'u marfeenis kennaman jiru kanneen harka keessa galanis kunniinis immoo marsaan laguu jeequu danda'u yookiin baay'isuu danda'u yookiin akka inni yeroo dheeraa turu gochuu danda'u yookiin immoo akka inni hafu gochuu danda'u jechuudha. Kunniin marsaan laguu irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'u jechuudha. Egaa wantoota baay'eedha. Kan biraan immoo rakkoo caasaa gadameessaa fakkeenyaaf tokko dubartoonni qaamni saalaa isaanii gara bakkeetti ba'u duudaa ta'e dhalatu jiraachuu danda'u. Keessattuu waggaa 12-13 ta'anii marsaan laguutu argi yeroo dheeraa yoo turtan hin argitan yoo ta'e qaamni saalaa keessan duudaadha yoo ta'e maatiin ijoollee keessan cheeggachuu qabdu sinillee ofii keessan cheeggachuu qabdu. Kanaaf rakkoon akkasii yoo jiraate marsaan laguu irratti illee dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Egaa gabaabadhumatti marsaan laguu keessan yoo maal ta'e rakkinni jiraachuu agarsiisa. Kanaaf mana yaalaa dhufuu qabdu yookiin immoo of eeggannoo gochuu qabdu. Inni tokkoffaanii marsaan laguun keessan isinitti dhufee guyyaa 8 fi isaa ol sinirra ture yoo ta'e fakkeenyaaf guyyaa 9 ta'uu danda'a guyyaa 10 sinirra ture yoo ta'e wanti kun noormaalii miti waan ta'eef daftanii mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa marsaan laguun keessanii ji'a keessatti yeroo 2 fi isaa ol isinitti dhufa yoo
ta'e. Kan biraan immoo karaa biraatiin immoo marsaan laguun keessan guyyaa 21 gaditti isinitti dhufa yoo ta'e yookiin immoo torban 3 gaditti isinitti dhufa yoo ta'e yookiin immoo guyyaa 35 ol turee isinitti dhufa yoo ta'e kana jechuun guyyaa 35 ol jechuun ji'a 2 ta'uu danda'a, ji'a 3 ta'uu danda'a, ji'a 7 ta'uu danda'a. Yoo akkasiin isinitti dhufates kunis rakkoodha waan ta'eef yeroo akkasii mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa dhiigni isinirraa ba'u dhiiga kantaraadha yoo ta'e beektu dhiigni kantaree maal akka fakkaatu dhiiga baay'ee diimaadhaa fi dhiiga kantaraadha yoo ta'e daftanii atattamaan mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo sa'aatii tokko keessatti moodeesii tokko yookiin immoo erbee ta'uu danda'a, erbee yookiin moodeesii fayyadamtan guutee kan jijjiirrattan yoo ta'e tokko ol kan jijjiirrattan yoo ta'e sa'a tokko keessatti guutee erbee yookiin immoo moodeesii sana kan jijjiirrattan yoo ta'e kan biraan immoo halkan yeroo raftanii halkan keessaatii guutee moodeesiin keessan guutee riba keessaa kaasee kan isin jijjiirsisu yoo ta'e kan biraan immoo moodeesii lama fa'aa irratti fayyadamtanii fa'aa yeroo wanti kun immoo dhiigaan garmalee guutus yoo ta'e kunis immoo rakkoo guddaa agarsiisa waan ta'eef yeroo akkasii atattamaan mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kanaaf akkuma isinitti mee sa'aatii tokko tunguutiin moodeesii immoo erbee tokko ol kan jijjiirrattan yoo ta'e akkuma kana immoo galgalas immoo riba keessaa kaasee kan isin jijjiirsisu yoo ta'e atattamaan mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo keessattuu dubartoonni waggaa marsaan laguu isinirraa dhaabbate marsaa laguu arguu dhaabdanii isa booda waggaa tokko booda immoo deebi'ee kan isinitti dhufu yoo ta'e rakkoo kan biraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kaansarii gadameessaa, kaansarii balbala gadameessaas ta'uu danda'a waan ta'eef wantoota kana yoo ofirratti argitanii atattamaan mana yaalaa dhuftanii yaalamuu qabdu jechuudha. Kan biraan immoo dhukkubbiin garmalee kanaan dura argitanii hin beekne kan isin mudatu yoo ta'e mana yaalaa dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan egaa keessattuu marsaa laguu argaa turtanii wal qunnamtii saalammoo gootanii marsaan laguun keessan yoo of inni guddaan jalqaba irratti yeroo nu bira dhuftanii ulfa shakkina waan ta'eef qorannoo ulfaa gochuunis immoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Gabaabumatti egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa maal gochuu qabdu? Tokkoffaan dhiphina sammuu hamaa yoo ta'e dhiphina sammuu hir'isaa, riba gahaa rafaa, bishaan gahaa dhugaa akkasumas immoo qorannoo fayyaa gochuunis immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo qorichoota garaagaraa fakkeenya namoonni baay'een poostpiil yookiin immoo qoricha sa'aatii 72 akka qoricha ittisa da'umsaa yeroo dheeraatti kan fayyadaman jiru. Kunillee marsaa laguu keessatti dhiibbaa geessisuu danda'a. Namoonni baay'een immoo impilaanorii galchattanii yookiin immoo gadameessa keessa kaa'attanii qoricha liqimsuu jalqabdanii marsaan laguun koo jeeqame jettanii dhufuun qabdan. Rakkoon kun saayid effeektiin kun kana wajjin kan wal qabatee ta'uu danda'a waan ta'eef kanas hubachuu qabdu jechuudha. Egaa kanaaf dhimma marsaa laguutiin wal qabatee wantoota ammas isinitti hime kana yoo ofirratti argitanii atattamaan mana yaalaa dhuftanii ilaalamuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een ofirratti tursuudhaan yookiin immoo ji'a 6 natti dhufa kan koo akkasumatti bara jedhanii kan turan baay'ee isaanii jiru. Akkas ta'uu hin qabu. Rakkoo wayii jiraachuu danda'a. Rakkinni hormoonii irratti jiraachuu danda'a. Keessoo gadameessaa irratti jiraachuu danda'a. Rakkoon naannoo qaama saalaa ta'uu danda'a. Akkasumas wantoota kana wajjin wal qabatan ta'uu danda'a waan ta'eef mana yaalaa dhufanii ilaalamuun baay'eessa yookiin immoo gaariidha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma fayyaa marsaa laguutiin wal qabatee odeeffannoo isiniif dhiyeessuu barbaade kana fakkaata. Egaa namoonni immoo dhimma kanaan wal qabatees ta'u rakkoo biraatiin dhuftanii yaalamuuf akkasumas immoo ilaalamuu qorannoo gochuu barbaadan nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa jalatti barreeffamee jiru yookiin immoo baawara jedhu bilbiltanii beellama qabattanii yaalamuu dandeessu. Bakki argama keenyaa egaa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti obsaan turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaan dhabina. Bilbilaa jalatti barreeffamee jiru yookiin immoo baawara jedhu bilbiltanii beellama qabattanii yaalamuu dandeessu. Bakki argama keenyaa egaa magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti obsaan turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaan dhabina.